Hello, jirtu hordoftoonni Kokeeftuu akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isiniif qaqqabu jecha har'a financial management course jedhu yookaan immoo FM jalqabna. Coursiin kun barattoota management business managementidhaaf course baay'ee barbaachisuudha. Exit exam irrattis partii tokko ta'ee course dhufuu danda'uudha. Isinirras barattoonni tokko nagaggafachaa turtan waan ta'eef course kana amma hojjechuudhaaf yaalla jechuudha. Hamma danda'ameen exitinis gaa jira waan ta'eef hamma danda'ameen haga dandeenyu ni hojjenna jechuudha. Warroonni channel keenyaaf haaraa taatan viidiyoo garagaraatu jira waan ta'eef keessa deemaa ilaala. Kan isin barbaachisu keessaa filadhaatu fayyadama. Channelicha garuu subscribe gochuun akka nu jajjabeessitan gamanumaan isin affeeruun barbaada. So ega boqonnaan tokkoffaa financial management introduction to financial management edha. So general overview of financial management, what's financial management, scope of financial management kan jedhu kan ilaallu taachuu. So financial management is mainly concerned with planning, directing, monitoring, organizing and controlling the monetary resource of an organization. Iddo the blood of organization jedhamu finance iddo maallaqa itti jirruudha yookaan bakka maallaqni ittiin yookaan faayinaansiin itti manage ta'uudha jechuudha. Egaa management keessatti the five function of management planning, directing, monitoring, organizing, controlling kan jennuun suni financially keessattis ni hojjetu jechuudha. Yes, financing resourcein tokko or maallaqni it is the blood of an organization jedhama waan ta'eef inni sun immoo resourcein sun seeraan plaanidhaan yookaan immoo monitoring ta'uu taanaan controlling ta'uu taanaan wastage guddatu uumama jechuudha. Kanaaf financial managementiin kuni damee barnoota managementii ta'e kan waa'ee finaansii qo'atudha yookaan immoo finaansii sana akkaataa plan goone bifa plaanitiin maallaqa sana hojiirra itti oolchinuudha jechuudha. So financial management is mainly concerned with creation, maintenance and the maximization of an economic value or wealth through the application of accounting theories, concepts in management decision making. Kana financial management gaafa jennu creation, maintenance fi maximization of an economic value yookaan wealth jechuudha. Maaliin gaafa jennu immoo application of what accounting theory, concepts in management decision making jechuudha. Kanaaf value create gochuu danda'u qabna, wealth create gochuu danda'u qabna jechuudha. Profit maximize gochuu danda'u qabna jechuudha. By the application of financial management. So the decision involved are the financial decision as when to introduce a new product. Yes, product tokko yoomi gara magaalaatti baasuu kan dandeenyu kan jedhu hubannoo keessa yookaan decision keessa galchuu qabna. Inni biraa when to invest in new asset. Investment gaafa seennu yoom, yes, at the right time to the right product kan jedhu beekuu qabna. When to replace an existing asset. Asset immoo depreciate osoo hin taane replace ta'uu qaba. Yoom kan jedhu sana kan deebisnu. When to borrow from bank. Yes, maallaqni nu barbaachuu danda'a. Finance nu hanqachuu danda'a waan ta'eef eessaa arganna finance sana yoom liqeeffanna baankiirraa kan jedhu beekuu qabna. When to issue stocks or bonds. When to extend credit to the consumer and how much cash to maintain kan jedhu iddoo ittiin deebisnuudha. Disciplinii waa'ee kanneen qo'atuudha jechuudha. So a successful study of financial management required the need for the conceptual framework or assumption, context, principles in which financial management theory are developed. Therefore, we study the financial management under the assumption of capital market in the context of corporate form of business organization and under the guidance of the basic principle that form a financial management. Gabaabumatti wantoota gubbatti dubbanne kanneen hojiirra oolchuudhaa fi principilii nuti follow goonu, decisionii nuti made goonu baay'ee murteessaadha jechuudha. So the existence of well developed capital market. Financial management studied under the assumption that there is a capital market and the capital exchange in the business environment concerned with free and a competitive interaction, reasonable cost and the price like any commodity market. Ega assumption hedduutu jira. Assumption isaaniin keessa inni jalqaba existence of well developed capital market.
capital market tokko keessa seenne capital exchange adeemsifna jechuudha. Capital exchange sun garuu kan profitable nu taasisu ta'uu qaba. So this interaction is a well developed capital market exists between the corporation and the financial market in the following manner. Again, initially the corporation raised capital in the financial market by selling security, maybe stock ta'uu danda'a yookaan bondii ta'uu danda'a. Kanneen gurguruudhaan maal gochuu qaba? Finance raise gochuu, capital raise gochuu danda'u qaba. Lammaffaaratti the corporation can invest this return generating an asset new project. Yes, capital jalqaba irratti raise godhe kana invest goonammoo maal gochuudhaaf? Asset build gochuudhaaf. Projectii haaraa, projectii bu'aa qabeessa tokko generate gochuudhaaf. Sadaffaratti garuu the cash flow from those assets in either reinvested or in the corporation or given back to the investors, paid in the government in the form of tax. Yes, reinvest gochuu dandeenya yookaan taaksii mootummaadhaaf kaffalamuu qabu immoo karaa ittiin kaffallu tu jira jechuudha. So one assumption this one. And the other one, the context of corporate form of a business organization. So financial management is studied in the context of corporate form of a business organization, and it is a decision due to the following characteristics and advantage of corporation. Basic characteristics kan jennuun separate legal existence. Kenya corporation gaafa jennu there is separate legal existence are there. Limited liability. Kenya the ownership possession, the transfer through stocks, separation of ownership from management, indefinite life time, and double taxation can also be the basic feature of what you call corporation. And the ability to issue shares. Sannan kunin what you call basic characteristics kan hin jennuun jechuudha. Corporation in tokko separate legal existence qaba, limited liability qaba. Limited liability gaafa jennu ownership possession and transfer through stock. Yes, fakkeenyaaf suuqii tokko yoo bante suuqii sana kan kasartu yoo ta'e dirqama mana keetirraa waa wayii baaftee suuqii sana akka deebitee gara magaalaatti seentu taasifta. Corporate yoo ta'e garuu corporation yoo ta'e garuu limited liability maalifi possession kan kee stockii kan keerraa malee kan mana waan manatti qabdu qabeenya manaa kan kee baastee wanni ati kaffaltu hin jiru jechuudha. Advantage isaa maal inni gaafa jennu ease of raising capital, the mobilization of huge amount of capital gaafa corporation taanu capital raise gochuudhaaf mobilize gochuudhaaf hin rakkamu. Yes, huge capital raise gochuun ni danda'ama. Advantage isaa corporation inni biraa kan inni kaan immoo existence of secondary capital market, maybe resale market. A secondary market is a security market in which previously stock are resold or exchanged while primary stock are market that are in that which stock are exchanged when they are first issued. So kuni primary market, secondary market jechuun maal jechuudha in terms of exchange kan nuti himaa jiru. Inni biraa corporate entity, self perpetuating entity. Corporation have a better chance of growth due to their ability to easy raise of capital. Carraan guddachuu corporation somewhat guddaadha maalifi capital wanni guddaani capital ammoo raise gochuudhaaf hin rakkatan jechuudha kunniini. So the basic principle that form the basis for financial management is the risk return trade-off kan jedhamtu. So in financial decision making we don't take additional risk unless we expect to be compensated with additional returns. Investors demand a high return for taking additional risk. Yes, risk returned trade-off gaafa jennu financial decision keessatti akkasuma lafaa kaanee riskiin fudhannu. Riskiin nuti fudhannu yoo bu'aa nu argamsiisu yookaan profit kan nu argamsiisu yoo ta'edha malee akkasumaan riskiin hin fudhatamu jechuudha. So the risk return relationship will be a key concept in the valuation of stock and the bonds and the proposal of a new project for acceptance. Projectiin tokko projectiin haaraa tokko gaafa dhufu isa sana accept gochuudhaaf jalqaba maal goona risk return relationship isa laaluu qabna. Riskiin isaa hammami, profitiin nuti argannu immoo maal fakkaata kan jedhu dura ilaallee madaalleeti kan inni murteessinu jechuudha. Inni biraa time value of money. So dollar received today is worth more than the dollar received in the future. Time value of money is opportunity cost of passing up the earning potential of the dollar today. Kana jechuun doolaarri irraa takkittiin doolaara boruu ni caalti jechuudha. Maaliif maallaqni irraa argattuu fi maallaqni boruu argattu
gatiin isaa tokko miti. Isa sana nutti himuu fi maybe we'll see in chapter 2 more about time value of money chapter mataa isaa dandee qaba waan ta'eef. Inni biraa cash not profit it is king. Argite profitii ganaa ati kaashii kan kee baaftee argattu osoo hin taane kaashiin ati harka qabdu gatii guddaa akka qabu sitti hima jechuudha. Cash is king jechaa jira. So in measuring wealth or value we'll consider cash flow not accounting profit because it is the cash flow not a profit that actually received by the firm. Relevant for decision making or reinvested. Invest gochuu barbaade decision uumuu barbaade kaashii ati harkaa qabdurraa kaateeti malee profitii ganaa gara fuulduratti argattu sanarratti hundoofteeti miti jechuudha. Kanaaf cash is the king jenna jechuudha. Inni biraa according to profits on the other hand appear when they are earned rather than when the money is actually in hand. Now cash is a money or actual money in hand but profit are the what you call earned in the future. Earned in the future. In the break, incremental cash flow. So incremental cash flow, it is only what changes that counter. In making business decision, it is creating wealth. We only consider incremental cash flow, which is difference between the cash flow if the decision is made versus what they will be if the decision is not made. Or relevant cash flow analysis. Kana jechuun decision kana yookaan murtoo kana irra osoo fudhannee fi osoo fudhachuu baanne riskiin nutti dhufuu danda'u yookaan cost benefit analysis isaa maali cash flow analysis isaa maali kan jedhu incremental cash flow jennaani. Inni biraa the curse of competitive market. Here is why it is hard to find exceptionally profitable project. If an industry is generating a large profit, a new entrant usually attracted. The additional competition will be added the capacity that can result in profit being driven down to the required rate of return. Then some participants in the market drop out, reducing capacity in the competition. Amma the curse of competitive market gaafa jennu gaafa competition in magaalaa keessatti baay'ataa deemu. Dorgomaa dandeettiin dorgommii nuti magaalaa sana keessatti qabnu xiqqaachaa deema. Yeroo sana immoo namoonni tokko humni isaanii dadhabaa deema, keessaa bahaa deemu sababa competitioniitiin. Kanaaf profitabilitiin keenyas akkasumatti gadi bu'aa adeema jechuudha. Karsi jechuun sana. Inni biraa efficient capital market. So the capital market are efficient and the price are right. So an efficient capital market is a market in which the value is all asset and the security at any instant in time fully reflect all available public information. Such market characterized by the existence of large number of profit-driven individuals acting independently. So efficient capital market it is the way how we capital can be mobilized and the price be a right price. Gatiin capitalli efficiently mobilize ta'uu isaa fi gatiin product keenya yookaan immoo capitalli keenya the right ta'uu qaba jechuudha at that moment. Inni bira agency problem kan jennuudha. It is the problem resulting from conflict of interest between the managers and agent of stockholders or shareholders ta'uu danda'a. Tax bias business decision. In incremental cash flow analysis, the cash flow to be considered should be after tax incremental cash flows as a whole. Tax bias business decision jechuun yeroo hundaa taksii osoo keessaan baasiin decisionin profit irratti murteeffamu decision sirrii miti jechuudha. Kanaaf after tax incremental cash flows isa sana ilaaluu qabna jechuudha decisionii tokko murteessuudhaaf. Inni biraa all risk are not equal jedha. Riskiin hundi tokko miti. Kanaaf risk calculated riskii fudhachuu qabna. Risk can be diversified away, some cannot be diversified. Yes, risk diversification is the process of reducing risks through increasing the alternative of risky investment and other business decisions. Amma risk diversification gaafa jennu investment keenya alternate investment qabaachuudhaan kan nuti riskii what called diversify godhu kan risk immoo minimize gochuu dandeenyu jechuudha. Inni dhumaa ethical behavior kan jennu that is doing the right thing and ethical dilemma are everywhere in the business jedha. Dilemmaan jira kanaaf yeroo hundaa garuu the right thing or the right activity perform gochuu danda'uu qabna business keessatti jechuudha. Business ethics sana maal gochuu qabna follow gochuu
hordofuu danda'u qabna jechuudha. Unethical ta'e taanaan rakkoo guddaa nutti fiduu danda'a silatti. So inni itti aanu definition of ethics jedha. So definition of finance jedha. So studying and understanding the concept of finance become an important part of the business concern jedha. So different scholars define finance in different way. Egaa scientistoonni yookaan scholaroonni hedduu finance karaa adda addaatiin define gochuuf yaalan. Fakkeenyaaf finance is an art and the science of managing money jedhanii kanneen define godhantu jira. Again finance can be a management of money warroonni jedhan jiru. Again finance is a science or studying the management of funds. The management of fund as a system includes circulation of money, granting of credit, making investment, provision of bank facilities jedhanii karaa adda addaatiin hiikuu jechuudha. Garuu definitiinoota hunda keessatti maaltu jira? There is the management of money kan jedhu yookaan immoo akkaataa maallaqa tokko itti manage goonu maallaqa tokko akkamitti gara profitability akka jijjiirru nutti himaa jechuudha. So finance is the study of how investors allocate their asset over time under a condition of certainty and uncertainty. Egaa gaafa maallaqa tokko invest goonu maybe certain ta'uu dandeenya or uncertainty jiraachuu danda'a. Maaliif future is uncertain jenneerra waan ta'eef jechuudha. So finance is the application of economic principles and the concepts to business decision making and the problem solving. So the field of finance broadly consists of three categories. Financial management, investment fi financial institution jenne bakka sadiitti qooduu dandeenya. Tokkoon isaanii haa ilaallu. Financial management gaafa jennu it is simply deal with the management of money matters jechuudha gabaabumatti. Financial management associated with management of money. So financial management decision including maintaining optimum cash balance, extending credits, mergers and acquisition, raising of funds and the instrument to be used for raising fund as well as instrument to be used in raising fund. Yes, kanaaf amma financial management gaafa jennu more of concerning isa management of money, maintenance of cash balance jechuudha. Even extending credit, merger and acquisition isaan kanneen kan qotuudha jechuudha financial management gaafa jennu. Investment gaafa jennu it is the study of security analysis, portfolio theory, market analysis, behavioral finance. What called the three main function in the investment are sales, analyzing individual security, determining optimum mix of security for the given investors. Yes, investment gaafa jennu egaa kana jechuudha. Security analysis, market analysis, behavioral finance. Maaliif wanta tokko gaafa invest goonu profitii nuti argannu optimal hin ta'u taanaanii kisaaraa keessa seenna waan ta'eef waa'ee sanniin kanneen qorata jechuudha. Inni biraa financial institution kan jennuudha. This area of finance deal with banks and other financial institutions that specialized in bringing suppliers of the funds together with the bank or with the user of the fund jechuudha. Financial institution jechuun kan maallaqa barbaadu kan barbaadu jira, kan maallaqa san immoo raise godhu kennu jira, fakkeenyaaf baankiin jechuudha. Kanaaf jiddugalteedhaan maallaqa sana kan barbaaduu fi kan kennu wal quunnamsiisuudhaaf institution nu fayyadu financial institution jennaan jechuudha. So there are three categories of financial institution which act as an intermediary between the savers and the users of funds. Fakkeenyaaf bank, developmental financial institution fi capital market kan jennu kun financial institution jechuudha. They are the source of funding short. Egaa kana jennee booda scope isaa hoomaa inni bal'inni isaa area inni cover godhu maal faadha kan jedhu laalla. Scope of financial management. So financial management is one of the important part of overall management which is directly related with various functional department like personnel, marketing and the production. Argite area inni hin tuqne jiru jechuudha. HR inni wajjin hariiroo qaba, marketing wajjin hariiroo qaba, production wajjin hariiroo qaba jechuudha. So financial management and economics fakkeenyaaf the following are important scope of financial management jedha. Economics wajjin hariiroon inni qabu maa inni kan jedhu economics gaafa jennu like micro and macro economics which are directly applied in the financial management approach. Investment decision, micro, macro environment factor are closely with the function of financial manager. Therefore, financial management also use the economic equation like money value discount factor, economic order quantity. Financial economics is one of the emerging area which provide immense opportunity to the finance and the economic area.
kanaaf financial management economics wajjin hariiroo sirrii qaba jechuudha maaliif financial management formulaawwan economics hedduu isaanii fayyadama waan ta'eef jechuudha inni biraa financial management accounting wajjin hariiroo cimaa qaba so accounting record include financial information of the business concerned hence we can easily understand the relationship between financial management and accounting isaan kun hariiroo sirrii ta'e qabu even in the old period financial management and accounting are termed as what you call akka discipline tokkotti ilaalamaa turan jechuudha akka discipline tokkotti ilaalamuudhaan management accounting jedhamu jechuudha because this is the part is very much helpful to financial or finance manager to take a decision garuu amma financial management and accounting discipline are separate and interrelated even hariiroo qabaatan malee akka separate field of discipline itti ilaalamu jechuudha inni biraa financial management mathematics wajjin so the modern approach of financial management applied a large number of mathematics statistical tools techniques even the so called econometrics kan jennuun kun maths fi statistics bakka tokkotti qabachuudhaan financial management wajjin hariiroo sirrii qabachuudha so economic order quantity discount factor time value of money present value of money costs capital structure theory dividend theories ratio analysis working capital analysis are used as a mathematical and statistical tools or technique in the field of financial management therefore financial management economic mathematics wajjin statistics wajjin econometrics wajjin hariiroo cimaa ta'e qaba jechuudha inni biraa financial management production management wajjin production management is operational part of business concern provide production gaafa jennu operational part so is help to multiply the money into profit of the concern depend upon the production performance yes profit into depend kan ta'u production performance irratti production performance immoo maal barbaada finance barbaada jechuudha so because production department require raw material barbaada machinery barbaada wage humna namaa barbaada humna namaaf immoo kaffaltiin kaffalamu jira expense jira yes kanaaf production management osoo jaalatiin financial management wajjin immoo hariiroo qaba jechuudha so these expenditure are decided and estimated by financial department the financial manager allocate the appropriate finance to the production department so the financial manager must be aware that the operational process and the finance required for each process of production activity naaf hariiroo sirrii hariiroo cimaa qabu jechuudha inni biraa financial management fi marketing yes produce goods are sold wanti nuti oomishne tokko gurguramuu qaba dirqama gurguruudhaaf immoo maal nu barbaachisa the concept of marketing nu barbaachisa promotion nu barbaachisuu danda'a yes product tokko bifa modern ta'een magaalaa irraa baasuudhaaf promote gochuu danda'u qabna so produce goods are sold in the market within an innovative and modern approach for this reason marketing department need finance to meet their requirement naaf hariiroo cimaa hariiroo sirrii akka qaban nutti himaa jechuudha inni biraa financial manager or finance department is responsible to allocate the adequate finance for marketing hence marketing the financial management interrelated and depend on each other naaf hariiroo sirrii ta'e qabu inni biraa financial management human resource wajjin egaa akkuma beekamu wanti kamu humna namaatiin hojjetama even amma bara technology or era of technology jiraannus technology sanumaa manage gochuudhaaf namni nu barbaachisa kanaaf humni nama salary malee immoo hojjetu so salary why remuneration bonus pension monetary benefit non monetary benefit kan ammoo kan qo'atu inni financial management dha kanaaf financial management course hedduu wajjin hariiroo sirrii qaba jechuudha hariiroo hidhata ta'e qabaachuudha inni itti aanu evolution isaadha so evolution isaa actually bakka sadeetti qoodama traditional phase transitional and modern phase kan jennuun jira so financial management evolution isaa phase wan sadeen kana qabata jechuudha maal jechuudha traditional phase gaafa jennu the focus of financial management was on certain event which require funds example major expansion mergers organization more focus in isa financial management yeroo sanuma inni eventota fund barbaadan jechuudha so the more focus of financial management was on certain event which require what funds so the traditional phase also characterized by heavy emphasis on legal and
procedural aspects as that point of time of functioning of companies was regulated by plethora or excess of legislation. Yeah, traditionally seerota hedduu keessa akka darbine wanta tokko bira akka geenyu barbaadama. Infasiin seeraaf kennama procedure ni baay'ata jechuudha. So another striking characteristic of traditional phase was that the financial management designed the practice from outsider point of view, mainly those of investment bankers, lenders, regulatory agencies and other outsider interest. Ya bu'aa keessoo fedhii keessoo osoo hin taane fedhii ala irratti depend ta'a jechuudha. Investment bank, lenders, regulatory agencies isaan kanneen guutaa deemna jechuudha almost. So transition phase, the nature of financial management was the same, but more emphasis was laid on the problem faced by financial management in the area of fund analysis, planning and the control. Now more of transition phase irratti focusing keenya fund analysis, planning, control irratti jechuudha. Modern phase characterized by the application of economic theory and the application of quantitative method of analysis. Kana fayyadama modern. So or now the application of economic theory application of economic what you call econometrics kanneen fayyadamuudhaan we need a quantitative quantitative method of analysis. So this distinctive feature of modern phase are change in macro economic situation as a broadened the scope of financial management, and the core focus is how on rational matching of funds to their use in the light of decision criteria. The distinctive feature of anomaly modern phase kana keessa more of the focus is macroeconomics. And also advantage in mathematical and statistical have been applied to the financial management, especially in the area of financial modeling, demand forecasting and the risk analysis. Sannan kanneen analyze gochuudhaaf modeling financial modeling baasuuf forecasting or demand forecasting baasuudhaaf more of we have to use mathematical and statistical tools jechuudha. Financial management kanaaf more evolution in isaa feesiiwwan sadeen kana keessa kan darbeedha jechuudha. So maarri course kun maaliif barbaachisa? Financial management maaliif barbaachisa gaafa jennu akkuma beekamu financing akka a life blood of organization itti ilaalama jechuudha. So each and every business concern must maintain adequate amount of finance barbaada. Karaa adda addaatiin finance masana immoo smooth running barbaada businessiin tokko. Businessiin kamiyyuu kan dhaabbatee profitiidhaaf waan ta'eef profit maximize gochuudhaaf immoo finance kanarratti xiyyeeffannoo guddaa kennamuu qaba jechuudha. So some of the important of financial management is financial planning. Yes, financial planning. So financial management helps to determine financial requirement of the business concerned, lead to take financial planning concern. Planning akka baafnu, planiidhaan akka hojii keenya gaggeessinu, finance maallaqa jiru sana planiidhaan akka fayyadamnu, cost minimize gochuun profit akka maximize goonu nu fayyada jechuudha. Inni bira acquisition of funded bakka fundiin jiru argachuudha. Yes, fundi business kanaaf nu barbaachisu argachuudhaaf again role karaa kanaanis ni taphata yookaan faayidaa qaba. Acquiring a fund needs to play a major part of financial management, which involves possible source of finance at a minimum costs. Inni bira proper use of funds, fundi jiru kana immoo properly fayyadamuu qabna. Kana jechuun they can reduce the cost of capital and increase the value of the firm. Profit maximize cost immoo minimize gochuu danda'uu qabna. Karaa biraatiin financial decision idhaafis nu barbaachisa. So financial management helps to sound financial decision in the business concern. So financial decision will affect the entire business operation of concern because there is a direct relationship with various departments such as marketing, production, personnel and so on. So hunda wajjin hariiroo sirrii qabu hidhata qaba waan ta'eef financial decision kun baay'ee murteessaadha. Kanaaf financial decision kanaaf financial management concept nu barbaachisa. Profitability dabaluudhaaf kana reefullee dubbanne irraa value of the firm, yes, company sana value isaa dabaluudhaaf, even saving promote gochuudhaaf, business success idhaaf, measurement of performance akkasumas base of coordination and control idhaaf financial management baay'ee tokko nu barbaachisa jechuudha. Ab karaa kanaan financial management
gati guddaa qaba. Inni bira advisory role qaba. Financial manager play an important role in success of any organization. Information generator for various shareholders or stakeholders. Kun hundi the role of financial management jechuudha. Role of what called the importance of financial management jedha. Maayinni function isa. So the broad principle of corporate of finance are investment decision, financial decision, dividend decision and the liquidity decision jedha. More or broad principle of corporate financing decisionota afran kana jechuudha. So tokkoon tokkoon isaanii gaafa laallu akkuma beekamu resource yeroo hundaa maayinni scarcity jechuudha. So resources scarcity kana akkamitti allocate goona kan jedhu investment decision jannaan jechuudha. So on the other hand, the funds may be used to create additional capacity with return to generate additional revenue and the profits. And the other on the other hand, some investment result in lower cost. Kanaaf cost minimize gochuu revenue fi profit immoo maximize gochuudhaaf jechuudha investment decision kan ba'uuf. So in financial management, return from the proposed investment are compared with the minimum acceptable hard rate in order to accept or reject the project. Kanaaf project tokko finance gochuu keenyan dura cost benefit analysis isaa hojjenne costiin isaa minimum ta'e profitiin isaa immoo guddaa kan ta'e simple investment decision isaa fudhachuu ni dandeenya tokko kana. Inni bira financial decision kan jennu financial decision. So it is another important area where financial management plays an important role in deciding when, where, from, how to acquire funds to meet the investment need. Now financial decision gaafa jennu immoo investmentii tokko invest goone yoo jenne yoom akkamitti akkasumas fandii immoo meeqaan fanduma sana immoo eessa arganna kan jedhu kan murteessu decision sana bira kan ga'u financial decision jechuudha. So this aspect of financial management have acquired what called so this financial management have acquired greater importance in recent due to the multiple avenue from which the fund can be raised. Now funding karaa adda addaatti raise ta'uu danda'a. Fandi sana immoo manage gochuudhaan profitability dabaluun debt immoo minimize gochuu danda'uudhaaf financial decision nu barbaachisa. Inni bira dividend decision kan jennudha. So dividend gaafa jennu a dividend decision is the third major financial decision. The share price of the firm is the function of the cash flow associated with share. So share in tokko tokko dividend yookaan gatiin isaa meeqa kan jedhu decide gochuu danda'u qabna jechuudha. Decide gochuu danda'u qabna. Even what called dividend payout ratio decide gochuu qabna. Dividend payout ratio jechuun the proportion of profit distributed as a dividend jechuudha. Inni kunis decision barbaada jechuudha. Isa kanas decide goon. Inni bira liquidity decision. Yes, liquidity decision gaafa jennu the firm must be able to fulfill financial commitment at all point of time. So in order to ensure this, the firm should maintain sufficient amount of liquid asset. Liquid asset kan jennuun dafee gara kaashitti kan geeddaramuu danda'u meeqa qabaadha. Maaliif kaampaniin tokko idaa keessa yoo seene idaa sana in short period of time cover gochuu danda'amuu danda'u kan jedhu beekamuu qaba jechuudha. Liikii isaa argachuudhaaf ta'uu danda'a wantoota garaagaraati. Isa sanaan liquidity decision jennaan jechuudha. So egaa akaakuun isaa sana ta'e objectivin isaa immoo maali? Financial managementiin objectivin isaa maali gaafa jennu objectivin isaa isaan gurguddoon isaan kanneen jechuudha. One is profit maximization, the other one is what? Wealth maximization. So effective procurement and efficient use of financial or finance lead to the proper utilization of finance by the business concerned. This is essential part of the financial manager. Hence, a financial manager must determine the basic objective of financial management. Objective of financial management may broadly classified into two: profit maximization and the wealth maximization. So the main objective of financial management is these two. Isaan kan lamaan jechuudha. Profit gaafa jennu the main aim of any kind of business or economic activity akkuma beektan earning profit. So a business concern is also functioning mainly for the purpose of earning profit. So kaayyoon dhaabbata kamiyyuu especially business industry ta'e taanaan profit maximization jechuudha.
So actually inni kun the traditional and the narrow approach amma garu the main concern is what? Wealth maximization. So what is the favorable argument about profit maximization? The main aim is profit. Yes, profit maximize gochu. Inni bira profit is a parameter of the business operation. Profit reduce risk of the business concern. Profit is the main source of finance, and the profitability means social need. Aim in isa traditionally or profit maximization objective in or concern in isa kana jechuudha. Favorable concern kan jennu. Unfavorable gaafa jennu mo look, the following important points are against the objective of profit maximization. One, profit maximization lead to exploiting workers and the consumers. Yeah. Gaafa profit maximize gochuudhaaf hayyoo qabanne hojjettoota keenya humna isaanii garmalee maal gochuu dandeenya? Exploit gochuu dandeenya. Isaan dhiphisuu dandeenya, isaan rakkisuu dandeenya, isaan miidhuu dandeenya. In the profit maximizing create immoral practice such as corruption ifa unfair trade practice ifa yeroo hojjetan argina namni tokko profit maximize gochuudha. Kunis remit in the profit maximizing will lead to inequalities among stakeholders such as consumers, supplier, public, shareholders jidduu isaanii irratti inequality uumuu danda'a. So isaan kunniin as a drawback itti ilaalamu jechuudha. As a drawback itti ilaalamu. Drawback of profit maximization kan biraa fakkeenyaaf vague dha jechuudha. Profit maximization gaafa jennu how? Yes, profit is not defined precisely or correctly. Hangami hin beekamu. Kanaaf akka vague dha jechuudha. Akkasumas time value of money immoo maal godha? Ignore godha jechuudha. The other one is risks hamma tokko ignore godha. Inni kun drawback isaati jechuudha. Drawback isaati jechuudha. In the wealth maximization, wealth maximization is one of the modern approach which involves the latest innovation, the improvement of the field of the business concern. So, amma profit maximization or sontane kayon isani inni guddaan wealth maximization. Wealth maximization jechuudha. Amma wealth maximization gaafa jennu favorable condition isaa maa inni wealth maximization superior than that of profit maximization. Malif jennan the main aim of the business concern under this concept is improving the value or the wealth of what? Shareholder. Faida waloodhaaf jechuudha asirratti. Again, wealth maximizing considers the comparison of the value to cost associated with the business concern. Total value detected from the total cost incurred for the business operation. Yes, this provides extra value for the business concern. This is also another favorable condition. In the post time and the risk of the business, consider where the maximum provide efficient allocation of resource. It ensures the economic interest of the society. Kisan kanni akka favorable condition itti ilaalla. Unfavorable gaafa jennu immoo wealth maximum lead to a prescriptive idea of the business concern, but it may not be suitable for present day of the business. Again, it is nothing is to the profit maximization. It is the indirect name of profit maximization jedhanii yeroo fudhatan argina. Akkasumas create ownership management controversy alone enjoys management alone enjoy benefit, and the ultimate aim of the wealth maximization objective to maximize profit, and the wealth maximization can activated only with the help of profitable position of the business concern. So isaan kun akka drawback itti wantoota ilaalamu danda'anidha jechuudha. Inni itti aanu fi maybe inni dhuma agency relationship kan jennu. So agency relationship gaafa jennu maal jechuu keenya kan jedhu ilaalla jechuudha. So agency relationship gaafa jennu, so with increasing geographical spread and other complexity, often it is not possible for owner to look after all the aspects of the business jedha. Akkuma beekamu business tokko gaafa hojjennu large coverage especially kan qabu yoo ta'e large coverage sana hunda bakka hunda ga'uu hin dandeenyu. So the decision making power is delegated to the manager. Kanaaf maal goona agentiidhaan akka hojjetamu goona jechuudha. So an agent gaafa jennu is a person who acts for and exerts power on behalf of another person or a group of persons. So a person or a group of persons whom the agent represents is so called principal. Keenyaaf namni tokko
kaampaanii wayii qaba investimentii guddaa irratti invest godhee hojjechaa jira. Bakka biraa immoo waan biraa hojjechaa jira. Sababa biizii ta'eef maal godha? Namichi sun principal jedhama. Namichi principal ta'e sun nama bakka buufata jechuudha. Agent jechuudha. So agentiin sun akka namicha kana bakka bu'ee waan hunda hojjeta jechuudha. So the relationship between the agent and the principal is so-called agency relationship jedhama. This agency relationship between manager and the shareholder of the company. Kaampaanii fi shareholderii jidduutti yookaan shareholderoonni fi namicha jidduutti agentii hariiroo cimaa jira jechuudha. Garuu problem immoo qaba. Fakkeenyaaf problem related with agency relationship. Maal fadha problem isaa gaafa jennu yeroo baay'ee misuse of power hin jiraachuu danda'a jechuudha. Authority isaa akka malee fayyadamuu danda'a. Even financial misappropriation hin jiraachuu danda'a jechuudha. Kana jechuun funds of the company for personal use fayyadamuu ni danda'a. Kanaaf agentiin suni amanamummaa isaa dhiisee wantoota hedduu hojjechuu danda'a jechuudha. Inni kun immoo principal fi agentii gidduutti rakkoo hedduu uumuu danda'a. Garuu agency relationship kana onni gochuudhaaf immoo costiin ba'u jira, gatiin ba'u jira jechuudha. Gatiin ba'u jira. So in order to minimize potential of conflict, amma conflict gubbaa sana laalle sana minimize gochuudhaaf principal interest and the agent interest are there. So interest isaan jidduu jiru kana maal gochuu qabna? Balance gochuudhaaf costiin fayyadamnu jira jechuudha. Costiin fayyadamnu jira. Costii kana bakka gurguddoo sadiitti qoonna. Monitoring cost, bonding cost fi residual cost jennee bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Amma monitoring cost gaafa jennu this cost incurred by the principal to monitor and limit the action of the agent. Monitor. Amma principal yookaan immoo the owner of the company to gatii kana kaffala jechuudha. Maal gochuudhaaf? To limit the action of the agent. So in a companies the shareholder should may require a manager to periodically report on the activity via audited financial statement. So the cost of this resource spent preparing the statement of monitoring cost. Example, it is implicit cost incurred when the principal limit the decision making power of the agent. By adding so, the principal may miss profitable investment opportunity. Therefore, foregone profit is monitored by cost. Gaafa aangoo isaanii minimize goonu isaanis hojii sana irratti maybe qoosuu danda'u. Qoosni isaanii immoo profitii kaampaaniin tokko argatu sun akka gadi bu'u taasisa. Kana hambisuudhaaf maal goona jechuudha? Gatii kaffallaaf jechuudha. Akka isaan gammadanii hojjetan that cost is known as monitoring cost jennaan. Bonding cost, this cost incurred by the agent to assure the principal that will act in the best interest of the principal. Kana immoo bonding cost kan jennu kana immoo kan kaffalu eenyuuni? Agentiitu kaffala jechuudha. Agentiitu kaffala. Maaliif principalii fi agentii jidduu hariiroon jiru hariiroo sirrii akka ta'u interestiin lamaanuu akka eegamu costii kaffalamuudha jechuudha. Residual cost, cost are remaining costs after taking into consideration of the above cost. Costilee lamaan sana consideration jala keessatti erga galchine booda costiin hafu residual jedhama. So this change coupled with changing customer need, technology driven innovation and regulatory changes that are imposing substantial change in financial system, so-called world over. The impact of this change are as follows. Increasing competition have resulted in rationalization of pricing and the cost. Companies having high cost structure being forced to rationalize, and the national financial system is now more closely integrated with international financial system jedha. Kanaaf egaa agentiin nu barbaachisa. Agentii sanaaf immoo costiin kaffalamu bifa kanaan ilaalamuu danda'a. Gabaabumatti theooriin kun actually introduction dha waan ta'eef more chapter 2 irratti immoo calculation isaa hojjechaa deemna. Yeroo baay'ee calculation isaatu qorumsa irra dhufa waan ta'eef calculation isaanii sirriitti example wajjin kan ilaallu ta'a. Har'aaf introductory partiin garuu kana fakkaata. PDF PowerPoint isaa gara PDF tti waan geeddarameef maybe mul'achuu dhabuu danda'a. Garuu hamma tokko introduction idhas waan ta'eef waa wayii irraa qabattu jedheen ni yaada. Chapterii lammaffaa yeroo biraa qabannee dhufna. Hamma sanitti nagatti.